man da wani beeku qabdu yoo teessisitti rakkoon takka geesses hatti gaafatu malee ana. Asitti si maatti gaafatan. Anuma hatti gaafatamu. Sirra namaa irra bira yuusanii itti gaafatan. Laa wanti maqaan kee dhufteemi. Maqaa kee nutus nama bira yuutu Warra biyyaa na gaafata malee wanti akkuma si biraa deemtee akkumatti akkana taatee malee baddee malee barbaddeen baatee. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota keenya qaqqaalii bakkuma jirtanitti Sumayyaa tuubirratti dachaane jirra akkasuma Sumayyaan hin jirtu amma gabbaate mee waan takka isii duubatti waa wal mari'annu qabnaa yeetiin kaniin asirratti isaanis dhiyeesse mee walumaan ilaalla inshallah ga rabbi alaafisu Sumayyaan gabbaate waa'ee dalagaa qotte inshallah deebisileeni hanqa isiin deebitu osoo isiin nuti deebine yaada tokko waan jira maaliif walii ibsine akkam akka ta'u akkam akka irraa oolchinu akkam akka itti bayaanu mee asumaan gaafaraane jaalala kanatti dabarsineeti ilaallamee yaada isaa kana dheeraadhaaf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya kan jedhan akkasanii fayyada baga jiraattanii nuti irraa dangaa viidiyoo taatudha isin balleeffamee turre chaanaa haaratti ammallee tura achiin deemna jechuu jirra tulaan koo jirra. Akkasitti nus Sumayyaan gaarraa soollee abbullee mallee gabbaalee gaafa kana waa daddalagu jirti. Kanaaf jecha jidduma kanaan waan dhaamsa tokko isiniif dabarsuudhaaf dhufne tulaan kun iddoo akka rakkachaa jira. Mul'atu illee iddoo akka rakkaa jirti. Waan kanatti immoo furmaata waliin godhuudhaaf yaana tolaamee salaamii fi sangoota haaraa haasa'aa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi hordoftoota Sumayyaatu jirtu baga jiraattanii arraan tanagaa aaneedhaa nagishaadhaa walumaan jirra. Asuma teenyee marii goonee waa'ee jiru kanarratti gama fuulduratti akkam nagaya inni akkamitti argama akkamitti nagayni bu'aa akkamitti karaa tokkotti namni kun biyya namaa keessa jira fiigaa oolurra asmaas mokkoramaa oolurra jireenya dhuunfaa isaa akkamitti jiraata. Akkamitti dandee gama haayoo isaa ta'uu dura deemaa waan jiru wal qabsiifne asuma taa'u jirra waliin marii irraa goonee dhimma kana fixuudhaaf mucaa kanaas rabbi gargaaru nutillee rabbiin warra isaaf dubbatee hayni qawma rabbiiti haqa namni silatti nama arguu jiru haqa rabbumaatu argaa beekta ilma namaa jidduutti haqa tokko argee karaa sirriirra wal kaa'u hiriyaa dhugaas rabbi nu haa godhu jeetii yaada. Toltuu yaaduun gaariidha. Toltuu yaaduun bareeduudha. Akka jiran toltume yaadanii. Akka jiran toltume yaadanii. Taafatu jira nutis. Akkasitti mee nutis waa'ee Sumayyaa fi aanee jidduudhaatti waan aanaan kana laallee yoo waan fakkaataa ta'e wal ittuma murraa yoo waan hin fakkaanne ta'e isinis yaada dabalataa nu wajjii murtan jennee isin abdanna. Takkaan egaa dhaggeeffattoota keenya asumaan namoonni baay'een keessan Amigos maaliif achiin fuunee maaliif yookaan bakka biraa maaliif hin goone fi akka illee tun cinqii hasartii anaan jaartanii dhugaa hasanii waan kana hundaa'u argee jechuudha. Anasuu wanni hundi dhufuun turan waan kana argee tura ishillee hadhee nalaas jettee isheenis kanaaf jecha amman tana jidduma isheen gabbaate dhalaan maal beektaa yoo nuti akka feene yoo waan nuti jenneen yoo diddellee Dekkam jechuudha namootaati ni qabu. Namootaati akkasuma. Kanaaf jecha waan miidhallee warratti hin oofnu rakkollee warratti hin oofnu. Kanaaf jecha islaamiyyoota fuudheesi sirraa deemanii. Ani ni beekta. Biyyoota amma waan tanaa'u maqaa keetiin mana qabe. Maaliif jennaan tariigaa beekadhu. Maaliin nyaadhaa jettee laalurra maaliin naan jaanii firraa achi laaluudhaaf bareedaadha jeetumaan maquma keetiin mana qabe. Maaliif yoo jette dhuftee mire sibiraa wanqachuu dhufuu diddee hanqattee gama kiyyoo dhufte waan ta'eef suma san laaleetiin ol naga malee asila akka kiyyatti beekadhu ol naqu. Haati manaa amma guyyaa suraa sila amma ablee mataa irraa fuuti gizeen gantan keessa fiigee olaaf itti dirmachiisee akkana lafa qaban godhee hanga tokko xiqqishoo butteetuma gaa dhalaadha. Akkuma isiin mana keessa isheen babaafneef xiqqishoo hootteessiteetuma dhiiftee malee. Anammaan tana hara kana wanni dura dhaabbadhu jiru isiniitu wal fide isinii wal beeka
makuma keetiin duruu mana qabee bire saniifuu ani fiifuu mana keessaa facaatiin jira bultiin na diigamte baaba ilmaanii guddifadha cinqiin danda'u daadarkaa danda'u beekan loonii honama as nabuuti achi nabuuti ol nabuuti gan nabuuti hin danda'u alaabaan ta'an alaabaa Itoophiyaa ta'a ganama ol kuchisiisanii asii gad harkisan hin danda'u alaabaa dhaabbachuudhaan barbaada tasaa 24 dara guweerrisiidha saniifuu jireenya dhaabbataa akkasittiin barbaadachuu waqiyyaa harma gabaabaatti saniifuu fuudhi narraa bakka itti godhi geessi bakkuma feete maan taane Dukkanatoonni geessi bakka geessi geessiin ana biratti garuu guddifaati illee laalee jechuudha bakka biraa bakka bareedduu bakka ishiin tuttuqamnee bakka hatta wala bakka biraa geessanii diyaa hanqarti illee ol hin baane. Edibimmaa simaa bakka biraa geessaniiti haalatti foon deemtaa na hojjira biyyeenionni isa kabiraatti isaa jiruuni. Maaltu jeen an geessiin jaana gama jetti maaltu jeen laa dhiyoota nama waan nagare waan hedduu nagare waan isii mudatu jira. waan jiru jeeni eessatti eessatti yaani mas akkasii bakka jedidummaa geessuu fi isin akkamitti asuma jedidummaan baay'ee kan bakka namni tokkollee hin geenye bakka namoota qabdu bakka namni illee itti amanu bakka isin hin geessa yoo isin toluma biraa teessu an fuudhi toluma biraa geessi teessu asumatti nagee buusneeti ti akka si karaa keetiin taatus waliif finnee fuudha kee taatus itti deebina malee isin ammaaf akkuma duraan turaa bira jirtutti haadha manaa tura Bata fuula biyyaa mi'oota lubbuun jirti nama lubbuun jiru nama jiru tawaayee fuudhaa Ameerika ishii filata. Inti waan isin jette san yoo isin halas adda yoo fuudha barbaaddes heeruma barbaaddes jechuun biyyitan keessatti jechuudha maaliif biyyitan ni beekta illee biyya namni tol fuudhee keessa taa'u miti. Eemi goontu akka isheen akkasitti illee boodamas karaa biraa gortee namni biraatti illee wanni hin goone laallee bakka kabajaa takka kanyee yookaan bakka yoo federaata waan kana beekadhu nuti eegama wal biraa deemne amma wal biraa deemne wal arguun keenya ni jabaata beekadhu. Ni jabaata dhugaa akka irra wal dhufne kanatti carraa rabbii wal nu fida. Hangam takka turree wal dhufne arraa miti. Wal arguun kiyyaa keessan arraa miti. Isinillee yoo wal quba qabaattan amma bilbilaan wal qabaan malee maal lafa dheertuu waan asirraa jiru wal arguun keenya ni jabaata. Dhugaa ni jabaata. Saniifuu waan kana osoo yeroo itti hin qabne osoo sa'aatii hin qabneef osoo daqiiqaa hin qabneef ammaan tana keessatti waan kana akka furmaata itti goone yaani yookaan finne yookaan kara baasneef baasnu malee ammaa saara fuune achi keenye ammaas aboo gaarii galtanii dhiissanii jammartanii maal abdanii Dubbii waan kanaati namni nama abaaraboo nama ifata. Antara bari Anak kan abaaramaa beebaadhaan bobbonnaa sun waan kana yookaan mana keetis ta'uu illee mana hin abdaan bari. Ni qabu. Wayi singilii immoo Laa sangaa manni ni jiraati singilummaa sansilaas ganaadha. Amma manni ni jiraame sanaa sa'uudhaaf rakkoon qabu. rakkoon qabu. Tanaaf jecha namaan ta'u ni jiru barbaade asii duraan qushuraan dura qushuu waan kan dubbii haada hunda kasa waan qabdu beekte. Tanaaf jecha barmaata nus inkilaafi nus nukurini. Ani si jiddu aboo jechuun Kuduudha aboo osoo hin taane waan kan seet takkaan digaa waan qabu damma dubbii kan kaasee hin qabdu. Kaasee hin qabdu osoo hin taane waan kan laayatu waliin barmaata yoo ta'u si bunee itti goona malee nullee nukurilla. bara mokora biraa osoo hin taane immoo hin fakkaanne bara siitu hin fakkaanne dubbii kanaa hin fakkaanne. Fakkaanne jedhamu yoo teesses mashaakila baatu dhufa. Mashaakalli asumatti yoo olirra wayyaa waa machi dhayitee mashaakila biraa kaasurra asumatti yoo akkanaati inshallah tana godhama dhalee furmaatti goonu hara kanaallee guddoo dhaabbannuti akkanan jaallatu wanta hin taane. tola. Ani fuudhu ta'e akka deemtu maal ajjeemee beektaa? Ilmarra dubbii abbaa fakkaata yaada hin taane. Hin taane dubbii atis fira laala. Jettee ani dubbiin na qabdii booda. Si qabdi gaa. Yoo inni itti fanne. Maa kan itti fanne ta'a akkamitti bira dhufte akkami kan ni deela biyyoo booti sabbatii. As deebitee booda dubbiin. Wanni warra dubbiin bakka itti tola gosa hin jirtu min duraanuu ana beerti. Amma eegis biraa deemu turte gaa. Taanaan turte gaa duraan fira turte bire amma tan namni itti gaafatamus namni abbaa maatee. Leengadda sana soalayyaa seentee. Yoo isheen si waasates Leengadda sana soalayyaa seentee. namni itti gaafatamu anaa bara. Osoo waan sana akkuma yaansanii dhabdee waan kasan taate akkami.
أكمل ما يدخل الدنيا بعد بعد شو أنا بدل ما بعد خلاص لكن ما يدخل الدنيا يا أكمل شيء بقى amma girin ya batti dubbin biyan hati amma yo biyo sana bude nama bila ba هو ولا جيسي تالي ولا ما بونه ayya جيسي يقول هذا ayya رجيسي ماله أكان دوا لا إسكان ana mitiga nanti kalau sima tiga betama nggak ganti sana ana mantana wa untu kullai se jaizo gode ithanne mere amma godi yo badinu mamtes yo rakon جيسي dutes juga لا أنت يا خيسان كارا لا saya سالم mana mana beliau kan tu yo tesi rakun tak kami ses hati kau tu mana أصلي سمعت tiga batang anu melihat hati kau tu sirra nama itu beri yusan tiga batang lah itu tu makanya tu temi maka kayak itu nutus nama beri YouTube baru orang dia nak kau tu mana mungkin kau masih berada jam tu kerti akan ada mana beddi mana berbeddi pasti tekak jalan kamu seorang dia ni kamu seni cepul dia Karena macam yo anak berarti rakun tak keren utus hati kau tu mana amana gak kamu mana aku ni menangga ni iya mau bisa tu dua tes phone tu mah aku mah jenis ni ti dranu phone pura itu anak buat pernah sebentar ni buat puasa sambil kesini di sini mah asyik puru Sini dia bermain. Kalau buat puasa sih ini ber. ayya Sini. Kamu sebentar kasih karena rakun tak keren gini. lah rakon tak keren genyo Amma sabab sih akar rakun berlin. akar rakon ada genyo berarti akar rakon sih semudah ni thola semudah ni ana kara kon lala ne bichamba bada kana ga mandem duwarte Karena macam aka dubbin lala bote khana fume geesine waan jiraan haasofne haadha keetii wal fayyifne deebisuu taatu sibee deebina isin dinnaan diddeewu Ishin dengan ishin bawaan tunggu ishin terkama juga kemana ni? Amana haji jadi. isin bakka jaalate taa'u dirqama qabdu Ayo ishin berama si beram umfadu anju jurtim. Saya pun kan beram. Saya gasih mana haji itu mah masyarakat jurtim. Karena aku cina semua haji lagi sih. Pak berarti gesi kali halas fuli bako bira baka ana ga bote naasi waliin geessu untuk hanya buat tola jikati voluman lagawin. Akan tiyo lokasi ti nuti waan nu tak boleh orang kerja dekat juga aci gesi akka dubbiin isin nama qabne gitu naa taatu haatee sun yoo yo terkan tema ti Milyon ada itu. terkan semua bu haatee sun yoo akas sanggaman dana kori di kamu bukan suma kuraan dimee waan kana beekadhu ya namni ni lagami nama guturra jeme ma nama guutuurratti illee yo haajoo kan man dana wasan jalan asim do watar ni jalan kayu mari di dhimma biyya isaa mana dhiise tana fuudhee waggaa irra geesse mata bii maal fakkaate la mari ni bakka hajam bijabati ni fura je amali baru mana makan wadar mas mari yo tahu satu bijabati isas maga kuna rabu derbe ani bigin turana rabatu deni mat ada berbau jurajan tanah macam ni kan permai kan tu deden sambuta wai tu ini hanya apa Jadi apa yang aku itu? ayro ma golu taane takara yoo tuneeti itti ilaalame hundaafu ani ana siyaasa hadi isiifneeti achi boodatti deebina Jika nari di serra berra, nanti gajar Sirra walitti deebina takkan nanti sinja, mega aja nah jalan kana, yon ketika coba des, bakka berat juga, biasa bakka singkat cese, dalam itu, gone itu juga, walumanu, akayati, wanasih berbaduan, jadi jam tiga jamnya, wanasih itu, garamnya ramai, isin itu nanti video dan berarti, ay gatani kasiga takana diwan sin yetus go amai sinis wa bote bitte aziyama da akkas goona akasitti gafa dame jena go kasitti wara bi bris ilafise fudi ti breke sin sinja takana walumaan inaa oo Walumaan argu yaa. nanti formato guna tiga, jalan kanya sendiri, itu kan berarti muda, amma kopi berarti, wajib nanti assalamualaikum. Teessoo gargaartaalee fagaannollee fageenyi hundaa'u akka wal jaalannoon naaf yaadde.